isiniif baay'atu jecha barumsa xiqqoo tokkoon qabadhee dhufee jira. Haga xumura qophii kiyyaatti nafaana turaan affeerraa kiyyaan isiniin jedha. Barumsi irraa kunis waa'ee Google wayitii Google xiqqoo waan garaagaraa jechuudha achi keessatti ilaallachuu waan dandeenyu wayitii. Suuraa garaagaraa yookaan moobaayilaa yookaan odeeffannoo garaagaraa tokko oduu sobaa yoo ta'e jedhee yookaan oduun kun dhugaadhamoo dhugaa miti adda baafachuuf illee Google sanarra galtanii irratti sarchii gootanii mirkaneeffachuu ni dandeessu. Egaa wanti garaagaraa yoo isin suuraa sana maxxansitanii jettanii wanti suuraa sana wal qabatu hedduutu dhufe isiniif bahuu danda'a jechuudha. Yoo moobaayila tokko illee bituu feetanii waan sana achirratti yoratanii sarchii gootanii moobaayilli sun kamiin akka ta'e achirratti illee argachuu dandeessu. Waan suuraa of biraa qabdan tokko haaluma salphaa ta'een Google galtanii mirkaneeffachuu waan dandeessan tokkodhaan isiniin jedha. Egaa nafaana isiniin jedha. Warri haga yoona YouTube channel koo subscribe illee naaf hin goone akka seentanii subscribe like illee kanaa gootanuun isiniin jedha. YouTube channel kan koo akkuma beektanu Rashaad Zainuu ka jedhu kanadha. Seenaatii YouTube channel kan koo kana subscribe like share illee naagodha. Viidiyoo garaagaraa illee kun wanta gadhiisni jira. Wala jajjabeessinu wala guddifnu ilmaan Oromoo isiniin jedha. Bakka viidiyoo jedhu kana tuqaatii akkanatti oloofaati aappii garaagaraatu irra jira. Irraa fayyadamaan isiniin jedha. Wanni isin irraa fayyadamtan hedduutu jira. Akkana jajjabeessitan kanaaf illee ilaaluu qofatu hin taane like subscribe akkanaa gootanu wanti isin naaf gargaartan yoo ta'e subscribe like naa gochuun malee waan biraa miti isiniin jedha. Galatooma barumsi kiyyarraa akkuma nuu dura isin hime Googleedhaan isiniin jedha. Google kan hin qabne hin jiru. Googleen kun akkuma argitan kun isa kanadha. Google ka jedhu kanadha. Google lama gaa tokko Chromeedha tokko Google Chrome. Googleen kun lama gaa mobile irratti ka jiru. Anamma isa kanaanan seen irratti fiduu danda'a bakka kaameeraa bakka jedhu as gubbaa bukkee kana irratti fiduu danda'a. Garuu kan ku bakka sanatti miti kan akkuma arguu jirtan gara gadii kanatti kan inni fiduu jechuudha. Updates ka jedhu kanan itti mare kana kutee jedhee kaameeraa irra naagodha jechuudha. Amma kaameeraa yeroon banee jedhee amma fakkeenyaaf waan kana isinitti agarsiisu jechuudha. Amma Google keessa galee waan kana waan nu bira qabuu fi vaatikaa kana amma search bakka jettu kana bakka search jettu kana rukutaa jechuudha. Sana booda bifa garaagaraatiin fidee naa baasa. Waan kana wal fakkaatan jechaadha jirri. Akkuma arguu jirtan kunuula vaatikaa volume and jedhee kana jiru ilaa kunuula akkasumatti kan inni fidee baasee bifa garaagaraatiin diimaasaa itti dabalatanii ilaaluu yoo feetan immoo kunoo mallattoo sikkaa irra tuqqaa kana akkasitti tuqxanii kunoo gurraacha isaatiin diimaa isaatiin bifa siin feetaniin kunoo adii isaatiin bifa hedduudhaan kan inni fidee ol baasee jiru jechuudha. Kunoo vaatikaa kana yoon itti barreessee jedhee hedduudha gaanni akkanatti olooftanii ilaaluu dandeessu jechuudha keessaa. Inni kabiraadha ammoo yoo feetan amma moobaayilli kun Huawei 9dha. Moobaayil 9 kana amma akkasitti yeroon akkanatti sarchii irratti godhee jedhee Google irratti fidee naa baasaa jechuudha. Ifama shabakaan irratti dhaabbate ni jira shabakaani. Kunoo moobaayila Huawei ka ta'e kunoo akkanatti kan inni fidee baasee jiru jechuudha. Akkasitti arguu jirtanii kunoo anamma suuraa dhuman asitti kaasee waan suuraa bira qabu kanan kaasee jechuudha. Kunoo Huawei 9dha. Jawaalli kun akka inni Huawei 9 ta'e akka inni dhugaa akka ta'e mirkaneeffachuuf Google irratti dhufee mirkaneeffadheen jira jechuudha. Waan isin dhibe tokko Google irra dhuftanii akkasumatti itti barreessitanii isiniif ba'uu danda'a jechuudha. Inni kabiraa immoo yooni waan tokko mirkaneeffachuu barbaadanii jettanii waan tokko oduu garaagaraa tokko yoo suuraadhaan ilaaluu feetanii jettan kunuula tuqaa sadan kana biratti mallattoo suuraa argaa jirtanii kunuula dhiifama bakka suuraa jedhu kana yoo tuqxanii jettanii akkanatti fidee isinii baasuu danda'a jechuudha. Ammas keessatti as keessa gallee yoo jennee harama kanatti rukutaa jechuudha. Nama suuraa haramaa kana yoon itti rukutee jedhee harama garaagaraatti kan inni fidee naa baasuu jechuudha. Amma harama kana itti rukutee inni immoo kunoo itti dabalee ziyaadaa godheeti kan inni naa baasee jechuudha. Lama kunoo makka akkanatti jechuudha. Amma kan inni fidee baasee an suuraadhuma makkaan irra godhe malee an tokkittiidha kan irra godhe. Inni immoo kunoo bifa garaagaraatiin kanan fedheen jechuudha. Amma kan inni fidee as keessatti naa baasee hundiyyuu jechuudha. Suufur rahmaanii yatawaafaduuna ala makka akkasitti fidee isinii baasaa jechuudha. Egaa kana fakkaataa jalqaba yeroo Google seentanii
kanarra gootanii sana booda waan feetan sanarra gootanii suuraa kaaftanii bakka sarchii kanarratti ilaaltuu jechuudha. Nama farshaa kana fakkeenyaaf yoon kaasee